Guyyaa Kenninsa qormaata entraansii ilaalchisee barattoonni baay'een keessan akkuma kanaan dura viidiyoo nuuf hojjedhu jettanii karaa Telegram chaanalii keenyaan nu gaafachaa turtanii guyyaan Kenninsa qormaata entraansii bara kana yoom akka ta'u odeeffannoo guutuu qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf haga xumuraatti akkana wajjin turtan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Warri YouTube chaanalii kana subscribe godhe please subscribe godhaa. YouTube chaanalii kana irratti wanta isin fayyadu wantoota barattoota keenya hin fayyadu jennee yaadnu kamiyyuu waan share isiniif goonu fi YouTube chaanalii kanaaf subscribe gootan waan fayyadamtan malee waan miidhamtan hin qabdanu. Kanaaf subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyatti darbe. Guyyaa Kenninsa qormaata entraansii ilaalchisee akkuma jalqaba isinitti hime odeeffannoowwan garaagaraa ba'aa jiru jechuudha. Keessattuu karaa Telegraamiitiin qormaanni entraansii ji'a salgaffaa keessa kennama kan jedhuuni odeeffannoowwan garaagaraa barattoonni yeroo dubbatan argeen jira jechuudha. Kan isaan jedhaniifis immoo filannoon biyyaalessaa ji'a salgaffaa waan ta'eef dafanii qormaata entraansii nu qoruu kan jedhu odeeffannoowwan garaagaraa jiru jechuudha. Kun immoo odeeffannoo dhugaarraa fagaatee fi odeeffannoo qabatamaa hin taanedha jechuudha. Maaliif yoo jettanii filannoon biyyaalessaa guyyaa tokkoofidha. Kan adeemsifamu malee ji'a tokkoof yookaan immoo guyyoota baay'eedhaaf miti jechuudha. Kan adeemsifamu manni barumsaas immoo kan cufamu guyyaa tokkoof malee guyyaa lama sadii yookaan immoo guyyoota baay'eef waan hin taaneef sababa kanaaf tokko filannoon biyyaalessaa ji'a salgaffaa keessa waan ta'eef qormaanni entraansii ji'a salgaffaa keessa kennamuu hin danda'u yookaan immoo ji'a saddeettaffaa keessa kennamuu hin danda'u. Inni lammaffaan immoo ji'a salgaffaa keessa kan hin kennamneef iskeejuulii yuunivarsiitiiwwan baasan jira. Kana gaafa isiniin jedhu yuunivarsiitiin tokko karoora waggaa gaafa baasu fulbaanarraa kaasee haga waxabajjiitti waan baasuu fi yuunivarsiitiin baay'ee immoo barattoota yuunivarsiitiidha kan baasan yookaan immoo giraajuweet kan taasisan ji'a kurnaffaa guyyaa tokko kaasee hanga 14tti jechuudha. Kanaaf immoo osoo barataa yuunivarsiitii keessa jiru Ministeerri barnootaa barattoota kutaa 12ffaa qoruu hin danda'u jechuudha. Kan inni qoruu danda'u ammas gara kamitti deemaa jira jechuudha? Gara waxabajjiitti deemaa jira jechuudha. Kanaaf ji'a salgaffaa keessa waan ta'uu hin dandeenyeef qormaanni entraansii iskeejuulii yuunivarsiitiiwwan baasan waan jiruufi kanaaf ji'a salgaffaa keessa gonkumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf barattoonni isa kana beekuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan immoo iskeejuulii Ministeerri barnootaa ofiisaati baasee jira. Karoora waggaa yeroo baasu keessatti qormaata entraansii guyyaa haga ganaatti nan qora jedhee tilmaama ofiisaati kaa'ee jira jechuudha. Guyyaa inni kaa'es waxabajjii 20 kaasee haga ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 15tti jechuudha. Iskeejuulii waggaa yuunivarsiitii waggaa Ministeerri barnootaa baasee keessatti akka arguu dandeenyetti jechuudha. Kanaaf qormaata entraansii kan qoramuu dandeessan ammas naannoo ji'a 10ffaati kaasee haga ji'a 11ffaa gidduutti jechuudha. Ji'a salgaffaa keessa qoramuu akka hin dandeenye hundi keessan hawaasumaan akka beekuu qabdan isin jechuu barbaada. Maybe ji'a salgaffaa keessa moodeela garaagaraa fudhachuu dandeessu garuu Ministeerri barnootaa qormaata entraansii kan isin qoruu danda'u carraan ji'a 10ffaa keessa ta'uusaa bal'aadha jechuudha. Ji'a 10ffaa guyyaa 20rraa kaasee akkasumas immoo ji'a 11ffaa keessa carraan qoruusaa bal'aadha. Waggoota sadan darbanii ji'a 10ffaa fi ji'a 11ffaa keessa jechuudha kan qore. Kanaaf odeeffannoowwan sobaa akkasiitiin hundi keessan boru jaajayinaati dubbisa keessa siraan dubbisa. Odeeffannoon qormaata entraansiitiin guyyaa Kenninsa qormaata entraansiitiin wal qabatee qabnu saganadha. Warri YouTube chaanalii kana subscribe godhaa. Odeeffannoo haaraa nagaa ol deemnutti nagaati.